وأنت كشيء الرأي قبدي تفتنا قاف هذا بري كنا سن قاف هذا قال شنو هذا سيتو غرغرو الاستوبيا أسيت يوم فيدو ما تتوبيا تفيد بري لما تو lagi amma kemiti nama dan detik nyam namni kamu kabri ta kamiti namni soloti yoga de garida labbe ميرا أسكت di torki sikabaj وين أبو ميرا تيجي يافتك ولا أرجو بربادو بيا زلا أنا فأتي ولدت قديانا يافتكم تي أمامتي وأنا تلبتها توس أرجيرا وأنا تاساي توس وأنا تجتها توس أرجيرا سيجافة توا إني جافتكم Junani mani komenti bada barreessa. Washi singarcha kenna inan kennebe. Lubbu wanti abshira isin qaali wanti warri rabbi sodaata warri waaqa sodaata warri cubbuu sodaatan warri meeri kan yamtun bayya sala intala meeri yamtan bayya sala ishi lubbu wanti anu maan dubbadhu ani qaba Niji ma komenti laltaati. Igis. komenti ijoolleen laala bar ijoolleen agarcheettu jira bar lubbu ijoolleen gargaaruu deemtu galcha Komenti ma dubbistan. lakkoofsa konaa barreessime lubbu wannoo galchime safuu galchi safuun tuni warqiidha amma miti waa asirraa hin baha asirraa giseen baay'ee uftani hundi keessanuu uftan gannata hin hafin immoo of eegge haa gannata eessa kan barreessite Enaafu kennaa eshira. galatooma qashtiiwwan koo Eshi mi amma warri si dubbise nama meeqa gamma? Nama meeqa si dubbise? Tiji laali deemi. nama hammamu mitaayi Eshi namni as dhibba jaaf soddoma keessaa nama meeqa si dubbise ani? nama shanuun taatu Maatii waaqayyo dubbisaa kaa Tiji. nama shanuun taatu namni keenya gargaarsa irratti hin jiranii bari lubbu Osoo akaawuntii warri jettanii. wayye lubbu wayye haadhoo koo oo lubbuu koo Teguu lubbuu akkam bulte fayyaa Warri keetii jedhu lubbii akaafatu na guddisi kenna. Qoy mee gizee takka koomentii laaliin garaa waan hunduu hin dabra wanti hin dabarre hin jiru. Koomentii laaliin mee moodeetara odoo naa kennite koomentii badaa muyitii si godha waan namatti dhagaamu. lakkoofsa koo barreessi mee lubbu lakkoofsa koo barreessi suufii lakkoofsa koo barreessi ay gefetooti seenadhaan barreessi gannatiin barreessi injaa barreessitu Omnaa kennite naa kennisin jechaan ture bar. maa ittiin barreessin egaa katasii kennaa ittiin barreessin lakkoofsa koo barreessin jechaan turre Ma barreesseen jira. Maatii waaqayyoo mee harka keessan waaqa komantiin taane barreessinaa dara waaqa sodaadhaati. Lorgisi godhe egaa yaa Maaramii sodaadhaa waaqa amantan sodaadhaa dhugaa. Maalodha yeroon kun bar yeroo cinqiidha. Isoo micoon kun illee waa taate micoon kun rakkina keessa seenti waan ta'eef dhiisaa bakka. Maaf yaaddanis namarraan dhalan akka makkaataan keessan. ani amma efa kaleessa efa engadda kanaan jani midhaan nyaadheen beeku laala akkanan jiru laala dhugaa rabbi efa engadda afaan natti gateeti kunu Maatii waaqayyoo hundi keenyaa siddeetii irra jirra waan ta'eef walii ayyaannu. yoo anis Akka namaatitti waliif ayyaannu. barbaaddu Tiijis ganniinis tokkuma isiniif jechuudha. anis na gargaartu bar anis waan har'a ibamee mana yaalaa gadi anis na gargaartu barboor dirqama keessanii taraa na gargaartanii tokko yoo jira ol ka'e tokko gargaartanii adalaalamee akkanan jiraan engadda kaleessa akkanan jiraan lulachuun kuffisuuf taatanii bar tokko fayyifadhaa tokko fayyisaati tokko dhiisaa Ani kan na dhibe yoo nama sodaachuu dadhabanii rabbiin sodaatanii warri koomentii kun rabbii subhaanallah. haasaa isaanii Meeshiin gargaara warri jettan lakkoofsa tiijii dubbisaa tiijii waasaappii na guruppiidhaan tiijii dubbisaa. ganniinis nu keessa jirti ganni walitti hinet ati qoy bulookisi godha qoyati ati qoy ati ijatee arguun barbaadoni ijjitee habaddu inshaalla miidiyaa kanarraa ijatee haballeessitu maaramiin Koomantini nu kenni tiijii. wayyee haadhoo koo Juukiyaa obsee waaqa jira. Maate waaqayyo. ishii lubbuu koo Meeshi ka dubbisaa dafaa. Warri immoo ganni porfaayilii godhadhaa hundi keessanu. Ganni horoo porfaayilii keessan ganni horoo haa ta'u. ganni warra waasaappirratti wayyuu lubbuu Laa yaa godhatu warri TikTok illee ganni horoo godhadhaa loogoo kana godhadhaa hundi keessanu.
warri azalaa caffartan kun. warna dubbista lakkoofsa barreessaa warna dubbista WhatsAppidhaan warri amma dubbista WhatsAppidhaan guruppii hin eennetti lubbu guruppii hina boonaa koo boona dhufe uf boonaan agarshi amma boona warqiidha. Anuu si dubbisa qabu. Boonaan eefa ufee amma galeera ariifataa geetan hojii koo hojjetadha. Kottu mi'aa dhootu. Boona ababaa tokko argamu si bashina. Fuula shawaa koo si Ofnaaf kennite. Suusee. Suusee baqara. Galchee jira. Tigu hojii kee hojjedhu kaalas boonaan dhufeera. Ishee lubbuudha. Ijoollee akkam nagaa bultanii? Nagaa agarsiisa WhatsAppii qabu. Dhiiga kanatti Akkam kennu. fayyumami? Gici gali gici lafa. Wayyaa guddisaa boona. Ganniin akkamii akkam lashii qabdi? Kaleessa immoo dhukkube kareen gaddallee wayyoodha. Kaleessa immoo dhukkuba. Kalee dawwalee gaafadhee jira. Hadhaa quban qabu. Agardaa kana quba qabdaame? Haadha naa kaasuu jirra fatta'een beekoon bilbileessifatti jiru naa kaasuu gaara. Ganaman ka'eessanii uratan ka'e naa kaasuu zayii. Orfaayiin godhutinatti kadhannaa godhaa. Waa'ee godhaaf ijoollee namni boonishuu quuqama qabaattanii yoo. boonaan gis tokko na dhaggeeffadhu hojiin hojjedha namitti natti dhufte har'a sa'aatii 10 ta'e duwwanii waan hundinii. Boona Dhagaa jira bara. kaleessa galgala ijoolleen mana madaamii ijoolleen gannii jaalatanii warri gannii jaalatan kaleessa carraan arganne beettee gargaarsaaf carraan arganne ijoollee baay'ee gargaaraaf ijoollee baay'eetu gargaaruuf malee garuu carraan arganne amma ani wanti ani garaa keetiinis gargaarsa godhi waan naan jedhanii fi ani tiktok irratti miti lakkoofsa bilbila kiyyaa akka yaada kiyyaatti laaggoon akka yaada kiyyaatti si ibsaa jira. Waroo lakkoofsa kiyya maxxanseetanii guruppii WhatsAppidhaaniine ganniis keessa galchinee waan ta'eef gannii keessa galchinee warroonni gargaarsa gargaaraman suuraa isaa forfaannoo isaa lakkoofsa isaatiin WhatsApp isaatiin gargaaran gannii wajjiniin jechuudha ganniin keessa jirti. Si galee guruppii WhatsAppii wayyaa ja'ati maal jetta yaada kanarratti? Rakkoon qabu kun barbaachisa waan kana marii keessa nama iddoo jirillee mari'annee jirra. Yoo dhugumatti afaan bichaa ta'uu baatan quuqamni isinitti dhagahame obboleettiin teessattuun kaleessa isin bira dhaabbataatiin turte kaan arrabsanii kaan faarsa qofa osoo hin taane muciyyoota waliin haa yaalannoo warri isinitti dhagahame gareetti isin daballa garee ijaarree bakka isiillee jirtu. Lakkoofsa koo kennaaf mi'oota kootu galimee lubbuun geenci. Geenci kootu gali. Nu keessa galuun dandeessaa lubbuun sitti tolaa? Rakkoon qabu hidhaa adiidha rakkinni hin qabu hidhaatti admiin haa kennaanis namoota dabala. Eshi lubbu. Bakka kootaan dubbisaa gaala. Garuu ani yaada tokko naa dhufe maaliif jennaani amma lakkoofsa ijoollee hundaa amma walitti guurteeti gurubbii hiitaa lubbu. Amma akkas gootu gurubbii telegiraama hiite tiiktoka kee jala ogoote achuma tuqanii seenan. Waan isa nama na barbaachisa. Galgala ijoolleen tiyyeessee na bira oofte malee. Okay. Ilaa mee walaa dhageeffannu isa galatti wal dhagamaami. Nagaa boona dubbatu. Mee fuullee muuti godhachuu sagaleen kan keessa deebi'aa jira. Hawaasa keenya hundi keessaniyyuu warri quuqama dhugumaa namaa qabu dhangalatoomaadha. Okay, bilookeelaa si baasa obboleessa. Walumaa galattu ganni yoo taate ganniin haadha Oromooti. Dhugaa rabbii yoo dhugaa dubbannu taate gandaan naman qooddu amantaan naman qooddu kaleessallee kanuma jechaatiin turre. Nama gaafa inni fayyaa qabu faarsanii gaafa inni fayyaa dhabe jibbuun hin barbaachisu waan taateef. Walumaa galattu ganni ni gargaara. Gargaaruun dirqama kalee Oromoo wajjin dirqamaa turte kalee Oromoo waliin cinqamaa turte waan taateef asirratti amaanaa wanta tokkoon ta'an isinitti dhaamadhu tokko ilmaan Oromoo. Namni walitti illee ni bu'a. Bakka namni jaalalli jirtu sheetaan hin dhabamu warroonni ijoollee tana jidduu deemtanii kun akkasumee waa ijaaruu haa yaadnu waa diiguu yaadina narraa ol ijoollee tana ittiin dhiyaatanii hin beeytanii amala isaanis nan beeka hojii isaanii maalirraa akka jiranillee nan beeka. Kanaafuu wal dhidhiibuu kana dhiibnee kallattii tokko muciyyoo tana biraa haa dhaabbannu haa gargaaramtu wallaahi haqa Oromoo irraa qabdi abbaa feete haa taatu haqa Oromoo irraa qabdi waan taateef gargaarsa bareedaa gargaara fayyaa ofiitti isaa deebitu hawaasni guutuun haa gargaaru.
gartee fayyaan harka rabbii jirtu naafat illee dhukkubsachuu dandeenya. Kanaaf gareen barbaachisaa ta'e ka shakkii kan qabne ka isiillee keessatti akkaawuntii mataa isii irratti sagalee isii wajjin bakka isiin itti na gargaara akkaataa itti na gargaara isiin jettee irratti isii gargaarra. Ammoo namni garee garaa garaatti bakka takkatti hidhamee gareen jechuudha. Yoo barbaachisaa taate bakka tokko bichaadha isiinis keessa jirti ilaali boona koo ani fi ganniini wallollee ati nu hin beekta seenaa keenya nu wajjin guddatte ati tiktokii kana irratti gaafa tiktokii kana banannu akka obboleessa keenya tokkoffaatti kan anaaf ganni gidduutti argamu boonaa baaleeti. Ayefan tiktokii banee hoggaa 4 hoggaa 3 boonaan aneefa wal bare gannii fi boonaa bakka tokkoon bari'anii. Ganni irraanan gammee baree ganni irraanan boonaa bari'anii. Isini galee boonan hin beeka seenaanii fi ganni wal keessa jiru sirriitti nu beeka gaafa nu biyyaa wal finnus gaafa nu wajjin haasofnus hunda keenya keessa keenya boona beeka isin hin beektani. Kanaafuu ani hiriguu isin jalaan naqu. Na qaluu dandeessanii, na ajjeesuu dandeessanii, na rukutuu dandeessanii, na garafuu dandeessanii. Homaa isin biraa hiriguu takka naqoon baay'ee keessan jira. Bakka takka niqeen jiru biyyas galu biyya keessattis nama hin qabdu. Asis jiraadhu asitti soonan ani waan badaa hojjedhe. Yoonan ani isirratti waan tokko hojjedhe. Isini galee har'a garuu kan isin laaluu qabdanii isii kaafachuu yaala. Fayyifachuu yaala. Rakkoo isii furmaata isii ilaala. Dhibeen isii maal akka ta'e ilaala. Hospitaala jala bu'aati warroonni imaratti keessa jirtan. Fira isii kan taatan warri isii jaalatan. Jala bu'aati hojiin isii maali? Dhibeen isii maali? Maaltu garaa keessa jira? Maaltu qoricha isii laate? Maaltu bishaan isii obaasa? Ja'aati gaafadha. Ani hiriguu isin biraan naquu isin biraan jira. Mee ana na lageessa liifti na godhaan. Anumatti isiniin jee na dhiisa ana. Na dhiisati isii kaafachuutti jabaadha. Isii gargaaruutti jabaadha. Birrii 5 qabdan, birrii 10 qabdan isii gargaaruutti. Ka'a malee anarratti hin qeena. Ani riguu isin biraan naquu isin biraan jira. Boru gaafa isin kaate tiigit akkanasi godhe moo waaqa akkanasi godhettanii nama gaafachuu dandeessanii. Kana kan godhuu qabdan immoo gaafa ganniin arraba isii kanaan dubbatteedha kan isin amanus dandeessan. Namnis cubbamaadha. Uummannis cubbamaadha. Isini galee ganniin isinii ibsuu dandeessi. Ganni dhugaa gannii hoo barbaaddan dhugaa ganniin maaltu gannii dhibee. Waaqatu dhibe moo namatu dhibe jettanii gaafachuu gaafa dandeessan gaafa gannii fayyiftan gaafa hospitaala jabaa geeffatan gaafa marmaraa si baaftan gaafa wuxxeetii si agartan. Ana na dhiisaa hiriguu isin jalaan dhaqu na nyaachuu itti deebitanii na rukutuu itti deebitanii na arrabsuu itti deebitanii na faasuu itti deebitanii ana na dhiisati isirratti tarkaaffii godhaa. Mi anumatti isiniin jee ijoolleen takka hin jirti amma ijoolleen faarfannaa anaa fi suuraa si walirratti hiitee faarfattu ijoolleen rabbi ganama eebbise ijoolleen rabbi ganama haatiif abbaan isin rabbi eebbise biyyaa baatee hin jirti ijoolleen ta'e. Maaloon na dhiisaa aname. Nana bariname arraba malee garaa keessan qabu na dhiisa. Ani uummata kan beeku laamamuu jedhu ani uumaan beeku ani afaan irraa yeroo jaa kalaasan uumaan beeku wanti beeku hin jiru. Rabbitu hime. Anaa miti kan qabe rabbi qabe. San immoo kan argachuu dandeessan ganni irraayi ganniin gaafa nu fayyite maaloo miyaa uummata Oromoo ani tiijii akkanan godhe maaloo miyaa uummata Oromoo ani tiijii akkana wal goone maaloo miyaa uummata Oromoo ani akkana jettee gaafa isitti dubbattu gaafa fayyite gaafa ganniin nu fayyite. Warri koomantii taane barreessitan bilookii sin goona jechuudha. Tiijii ministeera bilookii goona. Kanaafuu bilookiin godhin. Nama miiliyoona tokko boba'ee sammuun kee kun bilooniin na rakkisee ifa ganniin gaafa hospitaala galteetti ganniin amma kaleessa mannaan getti anilleen ciisee ta'e xiqqaa koottu na bira ciisi boona agesee dura naa dhabu. Koottu atis na bira ciisuu taata koottu ciise atis na bira naan getti kaleessa naa bilbilte ani akkatti mataa qabadhee taasaa. Bilooni na hiikkachiiftan akkanan jiru an kaleessa. Isin wanna hunda kan naan gettan waan mataa kan koo bilooni na hiikkate. Dhugaa rabbii ani danda'u iyyan danda'u lolan danda'u tapha malee hin beeku lola. An nama warti bu'uun barbaadu. Kanaafuu anas na qibsanii anaafis riddeetaa guururraa anas wanna taa irratti na kuffisurraa isii bira dhaabbadha. Dhugaa rabbii ganni bira dhaabbadha. Tokko kuffisee ammas irraa ammas eengadus kan kuffise ganni isinuma maatii gitti qabattan. Hunda afaan makeessan tu kuffisee ciibse ammas immoo anas na kuffiftanii nu lamaan irraa sirbitan ammas immoo kadhannaa nu guurta waan nu hojjettamu numatti kadhannatti fixanii jechuudha sadaquma nu guurtuun barbaraan baqqaanis nan kufa borganamaa anaafis hin guurtan na guurtanii reeffa maatitti naa galchitan dirqama keessan kun jaalattanii osoo hin taane kanaafuu na dhiisaa ana na liifti na godhaatii isii kaasutti haa hojjennu gargaarsa isirratti warra manatti bilbilaa kanaafuu adaraa rabbii na dhiisatii ganni irratti hirmaadhaa isii kaafannaa. Hin kaafanna dhugaa isinii baasa. Maal akka taate isinii baasa haa isii kaafannu. Nan arrabsinaa na xinneessanii bar maaloo. Kaleessa bar isinumaa yanii gasti irraa na buusanii. Yoon ammas gastii seeni komentii na arrabsitan na buusan ammas. Yoon ani seeni ammas na arrabsitan na buusan ammas. Isinuma mee rabbi sodaattanii maal asin godhan. Ganni ka wajjin ciqamee biyya sanii fides ana. Kan asitti wal fixes numa.
Kan walloles miidiyuma keessan kanarratti malee lafatti waliin lolli waliin agarra lafatti. Efanganni erga guyyaa afurii. Nadhiisaa bakka nadhiisati isirratti hirmaadhaame. Isii fayyifachuu irratti hirmaadha. Isii haa kaafannu. Yoo isii kaafanne hin himatti isiinu. Waan goones waan taates hin himatti isiinu isinitti himti. Guyyaa kanaaf jettee. Mee amma yaada kan kee kanarratti waa tokko si hima. Ani kaleessa ganni nama afaan kiyyaan bilbilee gaafadhe hawaasa kiyya. Maali ila waan amma isin amma yaadda waan amma isin dubbatta wallaahi cobbotti seenina. Tigisni ganni yoo taate miciyyoon tuni nama gaafa isin garas illee dhufu wallaahi duuda ofiitti baattee dirree xayyaaraa keessaan deemaa turte akkasii agartan rabbi sodaadha cubbuu sodaadha hiriyyaa jidduun seeni namni wallaba. Mee atillee akkuma namni namaa wallabu namaa wallabde haa ta'u malee ni nama gargar dhiibuu yaadina. Ijoollee tanaan ganni bilbilee gitiin gaafadhe wallaahi sun ganniin hammeenya takka hin qabdu. Nageeffadha. Ganniin hammeenya takka isiidha wanti isii qabdu isiillee ganniidha wanti isii hammeenya walii qaban takka hin jiru. Isinummaa doora sooshaal miidiyaa kuni nama gargar dhiibuu yaadina. Namni wallaba. Erga namni wallabe kan xixiqqaa gan nama dhiibu gargar nama dhiibu shayxaana. Ni dogongoraa namni yoo dogoggoree tunis teessanii kalee isiniif dhaabbataa turte kalee isiniif dubbataa turte sunis teessanii tunis teessanii. Amma kaan dhiibanii kaan ol qabanii kaan dubbatanii qaqqaaboo osoo hin taane muciyyoo tana bira dhaabbannee gargaarra yoo rakkoo jiraatu taateeti rakkina kanaaf itti balleessite obboleettii keetitti yakkamsiisuu dandeettanii isin yakkamsiisuu dandeettanii jechuudha. Jarri lamaa walii obboleeyyan dhageeffadha obboleeyyan walii dhiibdee bakka ta'e gungee hin dandeettu ammallee waa tokko ganni inni fayyadu rabbisii haa fayyisu usboona bilooggoodha warra jala kana deemina warraabsu kan mootii godhaanii. Anugaa jirtu dubbadha gannis yoo taate obboleetti xiyya tigistiinis yoo taate obboleetti xiyya ganda isaanii hin beeku obbolummaaf oromummaaf asirra wal barre keessa isaanii sirriitti beeka itti dhiyaadhee beeka haga isin hammeenya walii qabdan kan hammeenya walii hin qaban ganni namatti bilbilee maalummaa isii gaafadhee gaaf duraa mana kiyya fideetti walitti araarse waan amma isin yaaddan kana wanti ganni yaaddu garagara ganni yoo taate gara laafettiidha tigistii hammeenya hin qabdu. Sooshaal miidiyaan kun ammoo maal barbaada? Fooloo barbaada, ajandaa barbaada. Ajandaa kanaaf rabbii walitti hin bu'ina. Jarri obboleeyyan kaleessa waliin bu'aa baay'ee darbaa ture. Akka ganniin kara garaa dhuftu namni taasisa dhugaa rabbii yoo dubbanne muciyyoo tana bifa kamiidhaan bifa karaa isin hin beekne rabbi jiru qofaadhaan jechuudha. Gaafa isin as keessa dhufte namni achi dhaabbatee waliin bu'ee wal baatee akka daa'imaa waliin deemaa ture. Shayitaanni keessa ijji namaa keessa jirti. Akkuma ka ijji dagaa jiru kan ijji hamaa illee jirti. Ijoolleen tun walitti buute walitti bu'iinsa jira. Nama gammadee firra nama gartee itti gaddee turre caala jechuudha. Kana keessaa maal fudhatan ajandaa fudhatanii warri suuraa namaa bifa namaatiin fiigaatiin ture gaafa wal dhabbee wayii xiqqishuun nama jidduutti argamte akkasi fudhatee asii achiin fiiga jechuudha. Kanaafuu gowwaa jettee jala kana deemte awuzu billaahi keessattuu immoo kan nagarramee boona keessattuu immoo kan na dinqee na dhiisuu didee nagarramee ummata mataa gulbiti bakka kan obboleetti ta'e dhageeffadhu kalee obbolummaa waliin qabdanii obboleetti ta'e kallattii dandeette hin gargaari yoo gositti mijaa'e dhaqii gaafadhu gargaarsa si irratti hirmaadhu jecha ummanni afaan banu kana tokko jalaa hin dhagahin kanaafuu kaleessa illee rabbiif walitti dabalamtanii rabbiif wal qabattanii amantaan keessan tokko namummaan keessan tokko wal jabeeffadha jecha namaatiif bakka hin kennin ummanni jiraayyuu kun galii kalee galgala birrii wannan qaburra gaafan qabe ganniin na bira jirti gaafan qabu ittan dabalaa fi waanan qabu birrii maraatti kuba suku kenne jee gaafa nan dubbadhu isi ijjeesee humaa birrii kan itti naan jedhin na barreessan komentii. Laaluun qabdu beetii jaati maal taate? Ati namaaf isoon ta'in waaqaaf jiraatta malee. Ani qoyme ani kan waameen dubbadha. Kana uummata jechuudha. Uummata jireenyi isaa itti xarraree wama namaa suuraa namaarra alba'aa wolu bootatti gani tokkoffaatti gisti jechuudha. Uummanni kun uummata sareedha sii galee ajandaa godhatanii muddamaniitu madaqanii suuraa namaa laxxafan. Isini dhibeen kan qabamte micayyoon asirratti isinii bahee jira miti. Tigistii maal goote? Dhadhee garaa keessa tigistiin irratti laxxafte. Uummata mahayyimi odoon baratiin biyyaa yaa'e kana waliin gubanne bar buqqeen zoorri bar jiran odoo micayyoon tun gaggabde odoo iyyite ishii matatii itti goota jettu bar odoo micayyoon tun gaggabdee wayii qabaatte odoo seexana akkuma isin jettanuu itti goota jettanii ishii ookee tigistii itti godhe jenna intala kompiitarri baasee laaboraatoorii lafa godhee intala tirfaanjatii godhatte isin akkamitti tigistiin garaasa inni itti laxxafte micayyoo maastashiidhaan dhibee kana. Ilmaan jiraanii jechuudha nu guddaan nu ajjeestanii bayyaqanii isin ajanduma jijjiirtan ajanduma soqattan irraa gadi bu'aa mijayyoo ijji keessatti badee bad laalame tigistii jechuun ijji mijayyoo tanaa laalame ajjeesu hedduu ishillee abboo bubadhaan rabbi mijayyoo laala ija lamaan laalame ijji keessatti badee bad maal rafuutu mijayyoo tanarraa dhiisanii bakka hojjayyoo dargattu ajirantu dhiisa mijayyoo mana aramaa keessatti gaafa kuftan hiitiin baastee gaddisini galee kanadha isin laxaftanii bakka hundatti irraa haasoftan.
Maalis hin goote keessa nyaatti hin dalagatti hin taphatti. Bakka afaaniin muddamti malee miidhagintu wanta akka qabdu garaa ishee geejja. Namni akka kiyya itti gisniif gannitti dhiyaatu hin jiru. Naannaa tosiisa ijoollee tanii bayyaqanii. Garuu akka isin asirratti ijoollee tana jettanii miti. Ija keessatti jaamsitan ammaa isin kuftituun illee laalame fuulli iyyuu waan fakkaatu mee laala yaa Oromoo. Guyyaa lamatti waan taate natu argame mijayyoo tana jechuudha. Qismii ishee cabsitanii maal isin namarraa gadi hin teechanii mijayyoo ganniile kan dhibamsiisee achitti gadi gate isin mataa keessan. Mana banattanii irraa bookkistanii uumaa rabbiitiin iyyitanii hadha garuu mijayyoo obsitaa lagachin tanallee fuutanii itti dabaluuf deemaa jirtan amma jechuudha. Kanaafuu dhaaba mijayyoo tanarra tigistirraa gad dhaabbadha. Bu'aa irraa mijayyoo deematti rabbi dhibee salootii godha angasan. Akka waan mijayyoon fuutee dhibee keessa gootee mijayyoo irra bookkisu halkanii guyyaa ajandaa warra deemaa abboo ajandaa biraa soo gadhaan nurra hookas suuraa keessa maxxansaatii irra haasa'a. Nu warra natsaa irra haasa'a. Dhiisa tunuu dhibamtee jirti laala. Laala ija ishii. Ija mee laala akkamatti laala hojii gugurraachee badee ijji bira. Jaamsa keessatti kanallee jechuudha. Caaltuun dallanini amma wanti nuti godhuu qabnu waa'ee gargaarsa muciyyoo irratti abbaan afaan bane abbaan barbaade afaan habar wanti namarraa inni boosu tokko jiru rabbirraa yoo argate malee kana nama wanti nuti Isin bichaan fayyite. amma wanti Isin nuti bichaan irraa fayyite. qabnu Isin waa'ee bichaan gargaarsa kana garee kana dhageeffadhu enu teeji gareen kun akkamitti dhama gannin akkamitti gargaaramti garee akkamitti garee amanamaa ta'ee garee hubannoo qabu akkamitti garee namni guddaan keessa rusheeynis qeesiin keessa rusheekkota illee itti dabala nama hunda gargaarsisi karaa bareedaan adeemu kalee sama fakkeenya namni carraan arganne mana eenyutitti muciyyoo saniin nuka muciyyoo irra soddaa saniin nu maqaan isii jira keenya bakka kalee yaa mana faasigaatitti ijoolleeni carraan arganne kanaafuu hedduun namaa gargaaruu barbaada carraan arganne waan taateef karaa keessaatiin karaa amansiisaa ta'een bakka ganniin jirtutti bakka sagalee